Ashama yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa yaa bulteenii badhaadhaa guyyaan har'aa kunii waxabajjii 18 barree 2021 magaalaa gudditti kutaa bulchiinsa Minisootaa Seent Poolii keessaa odeeffannoo isin biraan gahuu fi dhufnee kasaatii kanaa yookaan ammoo odeeffannoo isinii qopheessine kasaatii kanaa isin biraan gahuu fi kunoo armattuu argamne jirra. Warri sagantaa kan daawwachuu asitti argamtanii hedduu galatooma isiniin jecha amma fi gara odeeffannoo isin biraan gahuu fi qophoofne itti deemna. Suniin durattuu sagalee fi wanni cuftinuu akka sirrii tahee lalaaluu qaqqabna. Sagaleen gaarii jiramee moobaayilii kiyya banee hadha gahuuti. Sagaleen gaarii jira. Sagaleen qophii kana maal fakkaata ka jedhu laalla. Guyyaan har'aa kunii waxabajjii 18 barree 2021 jimaata waldaa hawaasaa Oromoo ka Seent Poolitti argamutti tallaalli coronavirus tallaalli Pfizer jedhamu ka umrii 12 oli ijoollee fi kennamu kennuu deemna. Waldaa hawaasaa Oromoo ka Seent Poolitti argamutti koota tallaalli kana fudhadha. Hawaasii addunyaati fi pireesii addunyaa filannoo mootummaa Abiy Ahmed busheessu itti fufee jira. Kunin mataa duree oduu guddaa keessaa kasaatii kana isin biraan gahuu deemnu. Hawaasii addunyaa filannoon kunii filannoo rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu hammeessuu fi fala hin finne jechaa jiranii sunirraa odeeffannoo bal'aa qabna. Filannoo Abiy Ahmed taajjabuu fi gareeleen adda addaa biyyattuu yookaan ammoo Itoophiyaatti galaa jiran jechuudhaan miidiyaan odeeffannoo illee baasee jira. Karaa biraatiin ammoo filannoon kunii rakkoo dhukkuba coronavirusii tatamsa'insa isaa babal'isuu danda'alle jedhamee dubbatamee jira. Kunilleen mataa oduu kasaatii kanaaf isinii qabnu keessaa tokko. Kunin oduulee xixiqqoo biraa ka Oromiyaa keessaa isinii qabnu ni dabalatee wantoota isin biraan gahuu deemnu karaa Feesbuukiitiin akkamitti deemaa jirra. Facebook, okay, privacy. Public namni hunduu arguu daawwachuu danda'a. Okay, sagaleen Facebook akkamitti jedhamee ilaallu. Sagaleen Facebook. Okay, sagaleen Facebook bareeda jira namni cuftu dhaga'uu danda'a jechuudha. Okay, YouTube irralleetti akka gaarii deemaa jira namni cuftu dhaga'uu danda'a jechuudha. Kana eegii jenneen duubattuu warri nu daawwachuu fi dhuftanii nu qoqoodaa faffacaasa waliin nu gayaa isiniin jecha gara odeeffannoo kenna kasaatii kanaaf qopheeffannee isin biraan gahuuttu dabarra. Daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo yooyyaa harka fuune guyyaan har'aa kun irra deebi'ee isin yaadachiisuu fi jimaata waxabajjii 18 barree 2021 waldaan hawaasaa Oromoo waldaa hayyoota fayyaa Oromoo ka idil addunyaatiif akkasumas Ramzi kaawunii fi masjida Tawhid ka Oromoo Seent Poolitti argamu waliin tahuudhaanii miseensa waldaa hawaasaa Oromootii fi lammii Minisootaa jiraate kamiifiyyuu tallaalli coronavirusii bilisaan marsaa 1ffaa fi marsaa 2ffaa har'a kennuu deema. Sa'aatii 12 irraa kaasee bakkiisa waldaa hawaasaa Oromooti galmaa'uun qabdanii dhuftanii fudhachuu dandeettanii. Tallaalliin kun nama umrii 12 olii bilisa marsa 1ffaa fi marsa 2ffaa kennama jechuudha. Yeroo dheeraa fi isin gaafachaa turtanii tallaalli Pfizer jedhamutu kennamuu deema. Kanallee akkasiin qubqabadha kootta fudhadha isiniin jechuu barbaanna. Filannoon mootummaan Abiy Ahmed wiixataa kana yookaan ammoo waxabajjii 21 bara 2021 geggeessuuf deemuu hawaasa addunyaatiin busheeffamaa jira. Filannoon kun pireesii addunyaa yeroo ammaan tana xiyyeeffannaa guddaa kennee fi irra barreessaa jira. Barruun beekamaan addunyaa ka The Economist jedhamu filannoon Itoophiyaa keessatti waxabajjii 21 bara 2021 geggeeffamu kun rakkoolee Itoophiyaan qabdu ka hammeessuu danda'u jechuudhaan dubbatee jira. Filannoon ammaan tana geggeeffamaa deemu kun dorgomtoonni Abiy Ahmed wajjin dorgomanii sila filannoo mo'achuu fi carraa qaban yookaan ammoo sagalee uummata dhageessisuu fi carraa qaban yeroo ammaan tana mana hidhaa keessattuu dararamaa jiranii ka jedhe barruun kunini rakkooleen ajjecha sabaa fi sablammii ka bakka Itoophiyaa adda addaatu geggeeffamaa jiruu fi akkasumas waraanii Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiruu fi weerarii Eertiraa irraa dhalatee fi
waraana kan wajjin ammoo haleella dubartii akka meeshattuu mootummaan gargaaramuu fi beelii hamaan dhufee kun inni filannoo kanarratti duumansa hama duumanseessa jechuun isa dhagame jira. Barruun kun yeroo ammaan tanatti wanni tokko ka beekame mootummaan Abiy Ahmed gorsa hawaasa addunyaatti fi akkasumas lammiilee isaa dhagahuu didee yeroo koronaa vaayirasiin biyya Itoophiyaatti fi gaafa Afrikaa gaagaa jiru kanattu filannoo gaggeessuu deema. Filannoon kun ni jedha barruun kun filannoo bilisaatii fi walaba yookaan ammoo filannoo dorgomsiisaa ka fedhiin uummata Itoophiyaa keessatti mul'atti osoo hin taane filannoon kun irra caalaa fedhii Abiy Ahmed kanaan durattu Itoophiyaa keessattuu haati kiyya mootii taataa jettee naaraa eegde suni sirna mootiin bakkaan gaayatu jechuun sirna mootii sanii fi muudama fakkaata malee filannoo hin fakkaatu jechuudhaani barruun The Economist kun ni barreessa jira. The Economist sodaan inni qabu filannoon kun yoo geggeeffame Itoophiyaan gara raafama hamaa seenuu akka dandeettu kana hunda hambisuu fi Abiy Ahmed American marii hunda hammatu godhi jettee akka gorsitelle The Economist barreesse jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo The Economist bifa kanaanii filannoo Itoophiyaa yoo barreessu Al Jazeera ammoo filannoon Itoophiyaa maalii fi dabarfamuu akka inni qabu barreessee jira. Al Jazeeraan barreeffamisaa ka gulantaa yaada jalatti kennameen Itoophiyaan yeroon isin filannoo godhaa jirtu kun yeroo dogongoraa akka ta'e dubbachuudhaan haala waraana Tigraay keessatti deemaa jiruu fi akkasumas rakkoo biyya bakka adda addaatti dhalachaa jiru walitti qabatee filannoon kun sila odoo darbe yookaan ammoo filannoon kun odoo yeroo kanatti hin godhamne irra caalaa bu'aa qabeessa ta'uu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Filannoon ammaan tana gaggeeffamaa jiru kun filannoo ifaatii fi bilisallee akka ta'uu hin dandeenye ka dubbate Al Jazeeraan rakkoon Itoophiyaan keessa seentee walxaxxuu ta'uu dubbachuudhaan filannoo kanan dubbatti mariin hunda hammatuu fi hunda hirmaachisuu barbaachisaa ta'uu dubbata. Barreeffamii Al Jazeeraa kun filannoon kun haala beelaatii fi waraana Tigraay keessatti deemaa jiruun haala ajjeecha naannoo Amaaraa Oromiyaa fi Benishangul Gumuz keessatti deemaa jiruun haala hidhamtoonni siyaasaa yeroo ammaan tana hidhamanii mirga wabii dhabanii dararamaa jiraniin akkasumas oowwa siyaasaa ka Itoophiyaa keessattuu ka ammaan tana deemaa jiruu fi dhukkuba koronaa vaayirasii ka babal'achaa jiruu fi wantoota kan hundaanuu irra kan ka'e sila filannoon kun odoo dabarfamee bu'aa qabeessa akka ta'e ka dubbatu. Barruun Al Jazeeraa kunis akkuma barruu The Economist Abiy Ahmed yeroo ammaan tanatti dorgomtoota isa sodaachisan hundayyuu waan hidhee jiruu fi filannoo kana mo'achuu danda'a jedhee yaada waan jedhu kan nuuf keessa qabu. Yeroo ammaan tanatti pireesii addunyaa walumaa galatti mootummaan Abiy Ahmed filannoo inni godhu deemu kun filannoo jechuun kanaan duratti mootummoonni Itoophiyaa godhan irraa adda akka hin taane filannoon kun jechuun aangoo Abiy Ahmed itichuu fi ka godhamu malee gaafilee uummata yookaan ammoo gaafilee sablammii biyya sunii fi saboota biyya suniitii fi uummattoota deebisuu fi ka dandeettii akka hin qabnettu gabaafamaa jira. Filannoon Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru rakkoo biyyittii sun qabdu furuu akka hin dandeenye dubbatee jira. Dhaabbanni International Crisis Group jedhamu ka biyyoota keessatti yookaan ammoo biyyoota jidduutti wal dhabaa jira qorataa akka dubbatetti filannoon Itoophiyaan yeroo ammaan tana gaggeessaa jirtu kun rakkoo Itoophiyaan qabdu ka siyaasaa raafama kana keessa baasuu akka hin dandeenye ka dubbate. Raafamii ammaan tan Itoophiyaan keessa jirtu hundeen isaa gadi fagoo ka jedhu dhaabbanni kun rakkoolee kana furuu fi Itoophiyaa keessatti mariin hunda hammatu akka barbaachisaa tahee ka dubbatu. Dhaabbanni kun kanaan durallee filannoo gosa kana mootummaan Itoophiyaa irraa uf qusatee marii hunda hammatu akka gaggeessu gorsaa ture. Ethiopia vote ballot, but balloting will not ease the country's deep crisis. Ethiopian filachuu deemti haa ta'uti malee filannoon kun rakkoolee Itoophiyaa gad fagaata isiin keessa jirtu kan keessa baasu hin gargaaru ka jedhe barruun kun yeroo ammaan tana rakkoolee kallattiiwwan Itoophiyaa karaa adda addaatiin jiru eegii xiinxaleen duubatti
mariini hunda hammatu barbaachisa tahuu dubbatee jira. Barruun kun kanaan duras Abiy Ahmed gara waraanattu yookaan ammoo gara Tigraayitti duula erguun durattu akka warra Tigraay wajjin mari'atu marii kan ammoo dhaabbanni akka gamtaa Afrikaa akka gargaaru yeroo hedduu yaada kennaa ture. Namni isa dhagahu hin turre garuu Abiy Ahmed gara waraanatti deemee jira. Ammaan tanallee filannoon geggeeffamaa jiru kunini biyya Itoophiyaa rakkoo keessa akka hin baasne xiinxaluudhaan mootummaan Abiy Ahmed gara mariitti akka deemuu qabu barruun kunini gaafatee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa pireesii addunyaatiin filannoon Itoophiyaa kan geggeeffamaa jiru kun rakkoo akkamii akka inni qabuu fi filannoon kun rakkoolee furuu akka hin dandeenye yeroo ammaan tana hawaasii addunyaa filannoo jechuun Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru kana bifa adda addaatiin irraa barreessaa jira. Pireesii addunyaa keessaa tokkin ammoo kan waa'ee filannoo kana barreesse filannoon kun fala akka hin finne ka dubbate keessaa tokkin Deutsche Welle yookaan ammoo sagalee Jarmaniiti. Sagaleen Jarmanii qophiin afaan Ingilishii akka barreessetti Ethiopia's Oromia region is volatile ahead of election barreeffama jedhu barreessee jira. Barreeffama barreessu kanaan Itoophiyaan naannoon Oromiyaa filannoon duratti yeroo ammaan tana sodaan hedduun uumamee jeequmsaa fi dorrobdee jirti waan jedhu kan inni barreesse. Deutsche Wellen barruu isaa ka barreesse kan keessatti Oromiyaan Abiy Ahmed akka aangootti dhufe dargaggeessi qeerroo jedhamu gahee guddaa akka taphate ka dubbatu haa ta'uuti malee yeroo ammaan tana abdiin Abiy Ahmed gara aangootti fidde suni akka hin jirre ka inni akeeke. Inumaayyuu Oromiyaan yeroo ammaan tana handhuraa hokkora taate sodaan hedduun ka jeequmsa ka biyya kana kutaa Oromiyaa jedhamu ka Itoophiyaa keessa dhufaa jira. Kajedee dubbate Deutsche Wellen warri jijjiirama fide hedduun isaanii yeroo ammaan tana mana hidhaa akka jiranii paartileen naannoo Oromiyaa jajjaboon filannoo kanaa fi Abiy Ahmed sila qormaatti ta'uu danda'anii paartiin akka KFO'tii fi ABO filannoo irra dhiibamanii jiranii warri jijjiirama kan keessatti gahee guddaa taphate kan akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fa'aati kan akka jechuun Abdii Beenyaa fa'aati warri akkasillee akka mana hidhaa jiru dubbachuudhaani Oromiyaan qormaata guddaa filannoo Abiy Ahmed kan akka taate Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana sochiin akka WBO'tii fi sochiileen mormii akka deemaa jirtu ajjeechaan bakka lamatti akka geggeeffamaa jiru. Abiy Ahmed jijjiirama humna qeerroo Oromootiin aangootti dhufellee gaafilee qeerroo san deebisuu akka hin barbaanne dubbatee jira. Kun jechuun wanni Deutsche Wellen barreesse Ethiopia's Oromia region is volatile ahead of elections kaedhu barreeffama senetiin Ameerikaa dhiyoo kana dubbii dubbatan keessatti wal fakkaataa qeerroon jijjiiramaa fi gahee guddaa taphatee Abiy Ahmed akka jechuun fardatti gulufee yaabbatee karaa teessoo isaa yookaan ammoo aangoo isaatti dhufee ammaan tana hedduun isaa manidhaa jiranii yookaan ammoo ajjeefamanii jiranii warri gadaf ammoo qawwee fudhatee bosonatti galee mootummaa Abiyyiitiin wal lolaa jira jechuudhaani barreessa ture. Haala bifa kanaatiin pireesii addunyaa yeroo ammaan tana filannoo Abiyyiin qopheessuuf deemu kana bifa jechuun akkasii kanaan ibsaa jira. Pireesii addunyaa yeroo ammaan tana Abiy Ahmed filannoo kijiba kan inni sila irraa buufadha jedhu kana xiyyeeffannaa kennee fi saaxilaa jira jechuudha. Kun karaa dippiloomaasiitii fi akkasumas karaa miidiyaatiin wanni hojjetame akka malee bu'aa qabeessa akka taate barruun Economist ka duratti isinii kenne kana Ethiopia's flawed election risk dividing the country further. Filannoon dogongoraan guutame ka Itoophiyaa biyya gargari facaasu carra biyya gargari facaasu yookaan ammoo biyya gargari qoqoodu biyya dadhabsu biyya kuffisuu qaba ka jedhee barreesse kana kunin filannoo odoo hin taane Abiy Ahmediitii fi haati isaa gaafinni waggaa 7 nugus jettee naaraagde yookaan damboobde jedhe sani bakkaan gayachuu fi sirna muudamaa ka geggeeffamu malee sirna filannoo ifaa fi bilisaa miti jechuudhaani The Economist barruun guddaan kun barreessa jira. The Economist Abiy Ahmed badhaasa Noobelii ka argatellee badhaasa Noobelii ka argatellee amaana badhaasa Noobelii sun nagaa buusuu fi akkasumas Itoophiyaa gaafa demokraasiitti ceesisuu fi wanni yaadame sun hunduun taane Noobeliin kun irra fuudhamuu qaba jedhee yeroo adda addaatti barreessa ture. Barruun kun cuftunuyyuu walumaa galatti Deutsche Welle ka duratti isiniin gadi Crisis International Crisis Group akkasumas sagaleen dhiifama Deutsche Welle Reuters fi Al Jazeera fi Associated Press fi akkasumas The Economist ka isin biraan gahe kun cuftunuyyuu
Abiy Ahmed nama Noobelii nyaate Noobelii mo'ate Noobelii mo'achuun isaa sun ammoo bu'aan inni buuse yoo jiraate miidhaa malee faayidaa hin qabu ka jedhu filannoon isaa kijiba ka jedhu BBCnis barreeffame inni barreesse filannoo Abiy Ahmed kana fudhatama hin kennineef warreesse filannoo Abiy Ahmed kana akkuma balaaleffatanitti yookaan busheessanitti jira barreeffama BBC kadhumaa godhannee achiin dubatti gara odeeffannoo biraa kasaatii kana qopheeffanneettu isin geessina. BBC'n filannoo irratti barreeffame inni barreesse filannoon Itoophiyaa maaliif barbaachisaa yookaan ammoo dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a ka jedhuudhaan walitti qabatee Itoophiyaan akka fakkeenya jijjiiramatti ilaalamaa turtellee abdiin sun ammattuu akka hin jirre ka dubbatu barruuni BBC'tii fi barruuleen kaalleen hundinuu wal fakkaatti hedduun isaanii mootummaan Abiy Ahmed jijjiirama waadaa seenee jijjiirama hin fida jedhe akka fiduu hin dandeenye jijjiiramee kunni nama Noobelii argate addunyaan badhaaste haamilee guddoon biyyi isaa laalaa turte hawaasi addunyaa laalaa ture ammaan tana biyyittii isaatii fi addunyaalleen dhimma isaatiin akka malee waan jedhanii fi waan godhan wallaalee rakkachaa jiranii dhimma Itoophiyaa irratti biyyoonni duddureeyyiin ammaan tana hedduun isaanii haasawaa godhanii pireesii warrallee yeroo ammaan tana dhimma kan irrattu xiyyeeffannaa guddaa kennee fi barreessaa jira. Mee barruu BBC kana qoodee jira Facebook irratti garuu ammaa fi natti mul'achaa hin jiru. Barruun BBC gara dhumattuu in argaa isin agarsiisa. Filannoon Abiy Ahmed bifa kanaanu akkasittiyyuu balaaleffatamee jira. Filannoon balaaleffatamuu qofa osoo hin taane Abiy Ahmed yeroo ammaa kanatti filannoon geggeessuuf deemu kunni ulaagaalee addunyaa ka filannoo bilisaatiif walaba akka hin guunne dubbatamee jira. Filannoo kana walitti qabatee mootummaan Abiy Ahmediitii fi miidiyaan Abiy Ahmed odeeffannoo dharaa odeeffannoo kijiballee akka facaasaa jiru. Hawaasi addunyaa beekee jira kana walitti qabatee dhaabbanni Facebook jedhamu dhaabbanni guddaan miidiyaa hawaasaa Facebookota fi Instagramota akkaawuntii 66 oli ta'anii ka waajjirri basaasaa Itoophiyaa insaan hoogganu haquu dubbatee jira. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana odeeffannoon kijiba yookaan odeeffannoon dharaa ka dhufaa jirtu mootummaa Abiy Ahmed irraa kenni tahee ammaan tanatti ragaan mul'achaa jira karaa sunittuu jira jechuudha. Insaan Facebookii weeraruudhaan yookaan Facebookii keessa seenuudhaan odeeffannoo kijibaa kan mootummaa Abiy Ahmed gargaaru faffacaasaa akka inni ture ka dubbatame karaa kanaanii mootummaan Abiy Ahmed yeroo adda addaa miidiyaa hawaasummaa keessattuu jechuun warra Facebookiitii fi YouTube odeeffannoo kijibaa faffacaasuudhaan biyya nagaa dhowwuudhaan himataa jira. Garuu hawaasi addunyaatii fi miidiyaan hawaasaa kan akka Facebookii maddii rakkoo mootummaa Abiyyiitii malee aktivistii akka hin taane dubbachaa jiranii. Mootummaan Abiy Ahmed inumaayyuu odeeffannoo dhugaa nutti dhiyeessaa jira jechuun fact check jechuudhaani madda oduu dhugaa jechuudhaani oduu isaatii fi isattuu qabxii ofii kennaa ture inni dhibbi keessa dhibbu ofii kennaa kaan hundaayyuu madda kijiba jira. Garuu Facebook fi Instagram fi hawaasi addunyaa maddi kijiba mootummaa Abiy Ahmediitii fi Abiy mataa isaa jechaa jira. Kanaan duratti jechuun The Guardian oduun jedhamu maddi gaazexaan biyya Ingilizii Abiy Ahmed akkuma Donald Trump fayyonni oduu kijiba barreessu kijiba jedhee miidiyaan addunyaa saaxiluu haasawa isa kijiba ka yeroo adda addaa paarlaamaa keessatti miidiyaa biyya Itoophiyaa irratti dubbate sanillee saaxiluun barbaachisaa jechuudhaani barreessaa akka ture ka dubbatan. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warra nu daawwattan hedduu isinii galateeffannaa tamsaasii kennanii magaalaa guddittii St. Paul magaalaa guddittii Minnesota St. Paul irraa isinii darbaa jira. Guyyaan irraa kunniin waxabajjii 18 barree 2021 St. Paul warri jirtanii tallaallee koronaa vaayirasii ka umrii 12 fi olii kennamu Pfizer waldaa hawaasa Oromootti kennama. Namni as jirtan cuftinuyyuu lama malee tallaallee kan dhuftanii fudhachuu akka dandeettanii ka isinitti himnu warri marsa tokkoffaa fi tallaallee fudhatellee marsa lammaffaaf dhuftanii fudhachuu akka dandeettanii tallaalliin kunniin guyyaa har'aa jimaata waxabajjii 18 sa'aatii 12 irraa kaasee akka kennamu odeeffannoo ka isin biraan gahuu deemna.
Filannoon Itoophiyaa yeroon inni itti geggeeffamaa jiru kun yeroo biyyittii dhukkuba koronaa vaayirasiin raafamaa jirtutti akka tahee ka dubbatamaa jiru. Filannoo kana Abiy Ahmed gaafa dhukkubi koronaa vaayirasii baay'ee hin faffacaane sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi dabarsee ture. Gaafa sun ammoo sababni inni dabarsee fi vaayirasii haa jedhu malee namoonni hedduun falmitoonni keessattuu paartiin KFO'tii fi paartiin ABO'faatii Oromiyaa keessa sochii adda addaa godhaa waan jiraniif Abiy Ahmed sodaachuudhaanii koronaa vaayirasiin yeroo sanittuu samiirraa akka kennaa waaqaa kaa'isaa dhufettuu ilaaluudhaanii filannoo kana dabarse jechuudha. Filannoo kana wayita dabarse sanittuu namoonni hedduun balaaleffachaa turanii wanni kunini seeraa hin guunne yookaan ammoo waan seeraa eege miti jedhanii murtiin sun dabarfamaa ture. Amma filannoon ammaan tana geggeeffamaa jirtu wayita Itoophiyaan dhukkuba koronaa vaayirasiitiin raafamaa jirtu jechuudhaanii Inistituutiin Fayyaa Itoophiyaa dubbatee jira. Inistituutiin Fayyaa Itoophiyaa yeroo filannoo fi deemu ummati haguuggaa afaaniitii fi funyaanii maaskii akka godhatuu fi akka social distancing eegatu jechuun akka gargari faffagaatee filuu fi akkasumas wantoota akka sanitaayizeriitii fi wantoota dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu fi gargaaran akka itti fayyadaman dubbatee jira. Yoo haxxifatu ummati afaan isaa akka qabatu gargari akka fagaachuu qabanii dubbatamaa jiranii. Wayitaan ammaa tana koronaa vaayirasiin Itoophiyaa raase kanattuu mootummaan Abiy Ahmed filannoo godhe. Inistituutiin fayyaa kunin mataan isaayyuu karaa ministeera fayyaa Addeliyaa Taaddaseetiin mootummaan Abiy Ahmed koronaa vaayirasii to'annee waan jiruu fi filannoo godhuu dandeenya jettee jirti. Ammaan tana immoo yaaddoo qabdu dubbachaa jirti. Gaafa filannoon dabarfame sun filannoon akka dabarfamu warra yaada dhiyeesse karaa tokkoon koronaa vaayirasii to'annee jirra filannoon haa geggeeffamu jechaa jira. Karaa biraatiin odummaan mootummaan Itoophiyaa dubbatu bira koronaa vaayirasiin gaafa Afrikaa yeroo ammaan tana akka ibidda gammoojjittu babal'achaa jira jechuudhaanii miidiyaan Itoophiyaa barreessaa jira. Kun walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana fayyaa ummataatii fi dantaa akka inni hin qabne agarsiisa. Mee waan dhaabbanni fayyaa Itoophiyaa ka dubbate miidiyummaan Itoophiyaa kun akkaataa inni ittiin dhiyeesse ilaala. Itoophiyaa kun ammaan tana karaa biraatiin dhukkubni koronaa vaayirasii akkaan sodaachisachaa jiranii. አፍሪካ በሶስተኛ ኮቪድ-19 ማዕበል ውስጥ ትገኛለች። አፍሪካ በሶስተኛ የኮቪድ-19 ማዕበል ውስጥ ትገኛለች የዓለም ጤና ድርጅት ኢሳኑመቱ በረሳ ጅራኒ ፍላኖ ጎዳቹ ደንዴና ጅራኒ ከራ ብራትኒ ዳምበሊ ሰዳፋ ዶኩባ ኮሮና ቫይረስ ኬሳ ጅርቲ ከጀሩ ዳበኒ ፈያ አዱኛ ከዱባቱ ሱም በረሰኒ ጅራኒ አኩን ዳፉ ፍላኖ ጅራኒ ኡመተ ድርቄን ባሰኒ ጅራኒ ወይታ ብይ ኬሰቲ ዶኩብኒ ኩን አካስ በባላቻ ጅሩ ኡመኒ ኡፌጋኖ በርባቸ ታይ ጎዳቹን waan gaarii jennee gorsuu barbaanna. Dhukkubni kun yeroo kamiyyuu caala gaafa Afrikaa keessattuu babal'atee jira. Dhukkuba kana ofirraa eeguu fi warri keenya ka filannoo fi bayanii akka of eeganii asumaan yaada dabarsina. Haala ammaan tana jiruuni dhukkuba koronaa vaayirasii ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa wantoota baasaa jiruuni biyyittii haaliisii ka dhukkuba koronaa vaayirasii ka ammaan tana akkasii fakkaatti. Odeeffannoo ammaan tana jiruun Itoophiyaa keessatti namni 4,262 dhukkuba koronaa vaayirasiin yoo qabame taate warri dhukkuba kanarra baay'atanii 253,195 namni vaayirasiin irratti argame 274,775 akka tahee fi ummanni miiliyoona 1,964,500 akka tallaalii argate warri vaayirasiidhaan faalame walumaa galatti 17,316 akka tahe ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaan haga ammaan tanatti qormaatii isiin goote ka dhukkuba koronaa vaayirasii qorachuu ummata miiliyoona 110 olii keessaa ummata miiliyoona 2,808,359 qofa akka tahe ka dubbatamu. Kuni jechuun dhukkubi koronaa vaayirasii ammaan tanallee sodaa guddaa. Abiy Ahmed koronaa dursee aangoo isaatii fi dursa waan kenneef filannoo kana saatii kanattuu gaggeessaa jira. Daawwattoonni keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri karaa Feesbuukiitii fi Yuutuubii nu daawwachaa jirtan hedduu isinii galateeffannaa. Yuutuubii warri daawwatan saabskraayib nu godhaa, Feesbuukiin warri daawwatan faala nu godhaa. Akkas isiniin jenna tallaalii waldaa hawaasaa Oromootu ammaan tana yookaan guyyaa hardhaan tana saatii 12 irraa kaasee kennamu
Pfizer koottaa fudhadhaa isin jecha isin yaadachiisa. Amma gara oduulee hafanii birattu isin geessina. Gaafii fi deebiin televezyiinii faanaa wajjin muummichi ministeera Itoophiyaa fi hoogganaan Biltsiginnaa Abiy Ahmedii geggeessee akka hin godhamne ugguramee jira. Gaafii fi deebiin Abiy Ahmedii televezyiinii faanaa wajjin godhe kunini sila akka yaadametti jimaata kana yookaan guyyaa har'aa sa'aatii 9 galgala keessa yookaan ammoo sa'aatii 3 galgala keessa darbaa ture. Haa ta'uuti malee hoogganaan paartii Izeemaa ka tahe obbo Biraanuu Neggaa waan kana eegii balaaleffateen dubattu abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa interviewni jechuun Abiy Ahmedii ka akka hoogganaa dhaabbata Biltsiginnaatti wajjin geggeesse akka hin dabarfamne godhame. Abiy Ahmedii interviewni isaa kunini darbuu deemaa Biltsiginnaa hoogganaan isaa kaayoon isaa maal yaadee Itoophiyaa fi waggoota dhufan 5 kan maal hojjeta gaafilee jajjaramtu kagos kanattu keessattuu hammatame. Gaafileen jechuun keessattuu hammatame kunini koodii filannoo ka boordii filannoo Itoophiyaa ka hin eegne jedhameeti ka dubbatame. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa baasettu seera isaatiin duulina filadhaa wiixa ka roobii darbe kana ka dhaabbate jechuun guyyaa dheengadda dhaabbate jechuudha. Seera kan cabsuudhaani mootummaan Abiy Ahmedii duulana filadhaa karaa biraatiin geggeeffata jechuudhaani dhaabbati kunin dhaabbati Izeema jedhamu karaa hoogganaa isaa obbo Biraanuu Neggaatiin Abiy Ahmedii balaaleffatee bu'uuruma sunini miidiyaan faana jedhamuu fi televezyiiniin faana jedhamuu fi akkasumas abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa himata inni dhiyeesse suni fudhachuudhaani interviewni Abiy Ahmedii sun akka hin dabarre godhe jira. Kun jechuun Abiy Ahmedii irrattu Biraanuun ammallee injifannoo guddaa akka qabu ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmedii yeroo Biraanuun himatu boordiin filannoo Itoophiyaa waan Biraanuun himatu sunii fi himata sunii fi xiyyeeffannaa guddaa kennee deebisaa. Karaa biraatiin ammoo yoonni karaa abbaa taayitaa broadcast irratti himatu abbaan taayitaa broadcast Itoophiyaa isa dhagaya. Interviewun Abiy Ahmedii ka hoogganaa Biltsiginnaa akka hin dabarre godhuuni hoogganaa Izeemaatii fi Biraanuu Neggaatii fi injifannoo guddaa jedhamee jira. Kanaan dura Abiy Ahmedii interview akkasii dabarsuu deema. Kun inni seera filannoo cabsa jennee nuyyuu dubbannee turre miidiyaa kan gubbaatti keelloo miidiyaa taanee marii godhaa turre irratti duulina filadhaa roobii dhaabbate. Haa ta'uuti jimaata galgala akka hoogganaa Biltsiginnaa televezyiiniin faana Abiy Ahmedii fi interview godhe interview sun dabarsuu deema. Kun inni ka seera boordii filannoo Itoophiyaa cabsu biitti sun biyyi seera hin qabne jechaa dubbachaa turre. Silaa doo namni Oromoo tokko yaada kan dhiyeesse gaafate abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa yookaan ammoo warri jechuun boordii filannoo dantaa hin qabu ture. Ammaan tana abbaan taayitaa broadcastii abbaan taayitaa maqaan isaa jijjiiramee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa interviewun Abiy Ahmedii suni akka hin dabarre murteessee jira. Interviewun Abiy Ahmedii akka hin dabarre boordiin filannoo Itoophiyaalleen keessa seenii murtii kan irrattu murteessee jira. Kana walittu qabatee faananis murtii kan akka kabaju interview kan akka hin dabarsine dubbatee jira jechuudha. Kunin Izeemaa fi Biraanuu Neggaatii fi injifannoo guddaa Biraanuun ammallee Abiy Ahmedii jilbeeffachiisee jira jechuudhaani namni hedduun haasawaa jira. Biraanuu Neggaa interview Abiy Ahmedii kasila darbuufi ture. Kasila galgala har'a darbu akka hin dabarre godhee jira. Kan hundaayyuu ka godhe Biraanuu Neggaa tiwiitii tokko karaa miidiyaa hawaasaa tiwiitar jedhamuun dabarsuudhaani Abiy Ahmed irrattu injifannoo goonfate jechuudha. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa sunittu jira. Odeeffannoo kan dabalataa yoo barbaaddanii Addis Standard fi miidiyaan biyya suni hedduun barreessanii jiranii achi deemtanii dubbisuu dandeettanii anillee Feesbuukii gubbaatti qoodee jira jechuudha. Biraanuu Neggaa bifa akkasiitiin Abiy Ahmed irrattu injifannoo goonfatee jira jechuudha. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo warra filannoo kana taajjabuu fi karoorfatan keessaa tokkini
dhaabbata Komishinii Mirgoota Ilmaan Namaa ka Itoophiyaa ka Dr. Daani'el Baqqalee hogganu. Dhaabbanni kunini akkuma boordi filannoo Itoophiyaa sila walaba haala qabiyyee mirgoota ilmaan namaa guyyaa filannoo sanii taajjabuu barbaada. Filannoon mirga demokraatawaa fi mirgoota ilmaan namaa keessaa tokko jedhee Dr. Daani'el Baqqalee waajirri isaa haa ta'uuti malee boordii filannoo Itoophiyaa waajirri jechuun Aadde Burtukaan Midhaaksaa akka dhaabbanni kunini filannoo kana hin taajjabne ugguree jira. Maaliif akka uggurtee beekamullee baatu guyyaa filannoo kanattu mootummaan nama jechuun wareersaa filannoo kaardee korojoo guutaa icciitii isaa hedduu dhodhosuu barbaada. Kana walitti qabachuu akka hin oolle namoonni hedduun yaada isaanii kennachaa jiranii. Boordiin filannoo Itoophiyaa iyyata jechuun dhaabbanni kunini galfatee fudhatama dhabsiisee jira jechuun kunini odeeffannoo jechuun bal'aatu jira. Maaliif dhaabbanni kunini tarkaanfiin kun akka itti fudhatame Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa wiixata dhufu geggeeffamu irratti haala mirgoota namoomaa taajjabuu fi iyyata galfatullee boordiin filannoo biyyaalessaa gaafii komishinicha akka hin fudhanne boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Kunini gabaasa BBC Afaan Oromooti. BBC'n Afaan Oromootiin boordii filannoo biyyaalessaa gaafii komishinicha akka hin fudhanne beeksisee jira. Filannoo waxabajjii 21 bara 2021 geggeeffamu taajjabuun hojii isaa keessaa tokko tahuu kan himu komishinichi. Kanneen filannicha akka taajjabanii fi hayyamameef keessatti akka hin hammatamne ibsuun taajjabuu hin danda'u jedhamee ibsamee jira. Kunin jechuun Aadde Burtukaan Midhaaksatii ka gara mirgaatiin argamtu, Daani'el Baqqalee ka gara bitaatiin argamu. Warri kullachuu warra siyaasaa Itoophiyaa gara mirgattuu cillaanfatu deeggaranii warra mootummaa Abiy Ahmedii wajjin walitti dhufeenya fi hariiroo cimaa qabanii. Maaliif akka jechuun isaa uggurtee wanni beekamin jiru. Garuu BBC'n xalayaa maddeen amanamoo irraa argateen seera filannoo fooyya'ee bahe caqasuun jedha. Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hojii taajjabbii hojii gaazexeessummaa yookaan bakka bu'aa paartii siyaasaa fi kadhimamaa dhuunfaa filannichaa irratti hirmaatan waan hin qabneef boordichis waraqaa hayyamaa akka kennuu fi bu'uurii seeraa waan hin jirreef gaaficha keessummeessuu hin dandeenye jechuun ibsee jira jechuudhani. BBC'n sababii inni dhoowwatamee fi kana kanattu deemaa jira jechuudha. Filannoon Abiy Ahmedii gamanaan isa jechuun waan hedduutu jira. Warri jechuun mirgoota ilmaan nama biyya sunii kabajsiisu komishiniin isaa iyyuu taajjabuu hin danda'u. Abiy akka warri nu baane gamanaa yookaan ammoo gudi waan jechuun fafaa icciitii jechuun dhokfachuu waan barbaaduuf boorduma filannoo isaatii fi akka jechuun boordi filannoo isaatii dhiifama. Komishinii mirgoota ilmaan namaa isaatiif iyyuu taajjabuun hin danda'amne. Filannoon wiixataa geggeeffama jedhamu kun jalqabattu hawaasii addunyaa balaaleffatee jira. Pireesii addunyaa maal akka jedhu isin biraanii gahee jira. Filannoo kanaan walittuu qabatee wanti tayaa jiru keessaa tokkini warri pireesii addunyaalleen filannoo kana gabaasuu akka hin dandeenye daangeffamanii jiranii, ukkaamsamaa jiranii. Kana gabaasanii maatiin pireesaa ka Finfinnee dhufanii filannoo kana gabaasuuf dhufanii mootummaan Abiy Ahmedii seera jechuun ammaan tana waa'ee filannoo baasen seerii waa'ee filannoo dubbachuu isin dhoowwa jechuudhani filannoon durattu akka jechuun warri Finfinnee dhufanii maatiiwwan pireesii hin dubbanne nu ukkaamsee jira jechuudhani yaada isaanii barreessaa jiranii. Yaadii kunin yaada warra pireesota addunyaa ka Finfinnee jiraniiti. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana filannoo godhaa jedhee pireesii isaallee akka fedhe to'atee jira. Pireesii addunyaalleen haaluma jechuun pireesa gosa mootummaa Itoophiyaatiin ukkaamamuu godhaa jiran jechuudhani barreessanii jiranii. Warra yaada kana barreesse hedduun isaanii miseensota pireesii addunyaa ka filannoo kana haq ta'ettu gabaasa yookaan ammoo uwwisa kenninaa fi jechuudhani gara Itoophiyaa dhufan keessa warra takka lama. Miidiyaan Abiy Ahmedii filannoon dhaabbatullee duula na filadhaa ammaan tanallee geggeessaa jira. Miidiyaan jechuun OBN jedhamuu fi akkasumas miidiyaan ETV fi Amara Media Corporation paartilee naannoo isaanii deeggaruudhani duulina filadhaa warra hin dhaabbanne dabarsaa jiranii.
odeeffannoo izeemaan falmesoon qofattu dhaabbate kana alatti jechuun Abiy Ahmed pireesa addunyaati fi pireesa walaba ta'an ukkaamsu malee karaa isaatiin duudii na filadhaa miidiyaa isaa akka hin dhaabbanne ka dubbatamaa jiru daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo pireesii addunyaa yeroo ammaan tana filannoo Itoophiyaa kana bifa qeeqa guddaa qabuun gabaasaa deemuun mootummaan Abiy Ahmed gammachuu akka hin qabne irraa mul'achaa jira jechuudha. Mee warri pirees addunyaa dhimma filannoo Abiy Ahmed kana ilaalchisuudhaani kunin warra pirees addunyaa statementii isaanii keessaa tokkini yeroo ammaan tana haali gabaasaa jirru keessatti mootummaan Abiy Ahmed nu daangessaa jira akka nu odeeffannoo dabarsin hin barbaannu jechuudhaani information about the silence period yeroo ammaan tana filannoo Itoophiyaa keessattu yeroo mootummaan nama callisisu warra pireesii addunyaati fi pireesii biyya keessa ka isa qeequ callisise ofii isaatii fi propagandaan olaantummaa barbaadu jechuudhaani shira mootummaa Abiyyi akkasitti barreessanii jiranii kana walittu qabatee Nick Chisman akkaataa inni jedhe barreesse kunoo kana when foreign journalists have been told they can talk to voters but not to or about parties, leaders, the process, so perhaps about the weather. Warri biyya keessa gaazexeessonni biyya alaa waa'ee filannoo kana filattoota walaasa'uu danda'anii garuu waa'ee paartii haasa'uu hin danda'an. Waa'ee hoggansa paartii kamanidhaa jirullee waan biraa haasa'uu hin danda'an. Waa'ee adeemsa filannollee haasa'uu hin dandeettan. Waa'ee ammoo haala qilleensatii fi haala filattoota irra haasawa warra bilchiginnaa kaabiyyi deeggaruuf gabbaa kaffan irra haasawuu dandeettanii maali nuun jedhanii haala gos kanaatiin mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana pirees addunyaa daangesse jechuudhaanii dubbatanii barreessaa jiranii kaan seerii mootummaan Itoophiyaa baasee kana Seerii mootummaan Itoophiyaa baasee kana mass media outlets are not allowed to broadcast any kind of election related activities during this period of silence. Mass mediaan yeroo filannoo waa takkallee dabarsuu hin danda'u yeroo ammaan tana yeroo calleessaa kana hoggantoota paartii falmitootallee interview godhuu hin dandeettan jechuudhaani seera mootummaan Itoophiyaa baasee jira akkanattu seera kanaanii ukkaamsanii gosa gaggeeffamaa jira. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed wajjin hariiroo cimaa qabaa ka jedhamee himatamaa jiru sagaleen Ameerikaa filannoo kana guyyaa filannoo tamsaasa addaa akka qopheessuu deemu ka dubbatamaa jiru. Sagaleen Ameerikaa tamsaasii inni qopheessu kunini kallattiidhaan yookaan ammoo sudidaanii biyya Itoophiyaa irra darba dhageeffadhaa hordofaa jecha akka jirani ka dubbatamaa jiru. Miidiyaan kunini Abiy Ahmed wajjin hariiroo cimaa qaba mootummaan miidiyaan kunni Abiy Ahmed miidiyoota faarsan keessa miidiyaa tokko jechuudhaani hawaasii Oromootii fi hawaasii Tigreelleen durattu hiriira bayaa turanii yeroo ammaan tana loogummaan VOAtii fi hoggansi achi keessa jiru mootummaa Abiy wajjin hariiroon inni qabu baay'ee saaxilama akka jiru ka dubbatame jiru. VOAn gabaasa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kallattiidhaan sagaleen Ameerikaa kutaan afaan Amaaraa sirna baniinsa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gabaastota isaatiin kallattiidhaan dhiyeessa wiixata dhufu waxabajjii 14 ganama sa'aatii 2 fi haga 3 irratti afaan Amaaraa meetir baandii 9 yookaan kiiloo heerzii 15,210 fi meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,235 irratti akkasumas naayilsaat irratti caqasa jechuudhaani akkanatti beeksisaa jiranii. Miidiyaan kunini filannoon kunini warra akka malee oowwisaa jiru yookaan ammoo filannoo ifaa fi bilisa fakkeessaa warra jiru keessa miidiyaa Tizzitaa Balaachootii fi akkasumas kanaan duratti namtichi loogidhaan akka malee himatamuun Nugusuu Mangashaa hoogganaa jiranii. Miidiyaan kunini akkasittuu tamsaasa bal'aa waan kanaa fi kennee gabaasuu akka deemu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kenna ka haqammaa isin biraan gayaa jirru akka jechuun
وهرّه بچا جرتن أبدنا وتلاليتو كنا متجرا والدان حواسا أورمو كامينيسوتا فايزري كنا تلالي كورونا فيروسي قوية هرّا عمري كل لما أقول نمي جرتن تلالي كنا رفتني فلاتشو أكدن ديتني أسماني إسني في أمس دبرسو بربانا odeeffannoon kenninin kaayisen biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Abiy Ahmedii duula na filadhaa kana keessatti ummataani baay'aa filadhaa filannoon kun barbaachisaa jedhee dubbachaa ture. Ummatii filannoo kana yeroo 2-3 dabarfame waan galmaayaa hin turreef akka namni galma. Haa ta'uti malee Abiy Ahmedii inni nu ka godina Jimmaattu dorgomuu deemu. Godina Jimmaa Aanaa Aggaaroo Bashaasha bakkeetti dorgomu. Galmaa'uun isaa hagammaan tana wanni beekamu hin jiru. Miidiyaan Itoophiyaa Abiy Ahmedii galmaa'u wanni agarsiisaa hin jiru. Kaardii filannoo baafachuu isallee wanni beekame hin jiru. Abiy Ahmedii filannoo kanarrattu hirmaatee adeemsa filannoo keessatti akka hirmaatu wanni beekame hagammaa hin jiru. Abiy Ahmedii hin galmoofne biyyoota Afrikaa kaabbooti irree keessallee itti hoogganaan yoo galmaa'ee kaardii fudhatu agarsiisuun yeroo inni filu agarsiisuun filannoo suniif akka ta'ettu dhageettii akka inni horatuuf fudhatama akka inni horatuuf waan godhamu. Abiy Ahmedii duula filannoo kanaa fi miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaa biyya irratti filadha jira yeroo hedduu haasa'ee filannoon kun yeroo jalqabaatii fi bilisaatii fi walaba Itoophiyaan gaggeessaa jirullee hagammaan tana kaardii filannoo baafachuu isaa namni beekin jiru. Maybe hin filu tayaa ni fila tayaa garuu gaaf inni filee dubbiin hedduun kaawuun ooltu. Abiy Ahmedii filannoo kana akkuma ummatii filatee ummatii jechuun na filate jechuuf godhaa jira malee dantaa filannoo haja filannoo hin qabu amala dimokiraasummaa hin qabu. Amala jechuun kaardii baafachuu hin qabu. Ufillee fiyyuu kaardii buusuu hin barbaadu fakkaata sila filannoo baafatanii ufii kaardii kennuun Mallas Zeenaawii kan godhaa ture Hayilemaariyaam Dassaalany abbootiin irree Afrikaa. Abiy Ahmedii akkuma jechuun The Economist barreessattu duulii ammaan tan inni gaggeessutti jiru kun sirna muudama mootii torbaffaa kaatii isaa ijoollummaan mootii taataa jetteen sun bakkaan gaachuu fi diraamaa fakkeessaa waan godhaa jiruu fi kaardii baafachuun iyyuu filannoo gaggeeffachuun itti mul'anne karaa suniin kanattuu jira jechuudha. Waan isaa walumaan hubachuu deemna. Filannoo kan keessatti warri Biltsiginnaa Oromiyaa keessa dandeettillee qabaa jedhamanii yaadaman kan akka Takkala Uumaa haga takkatti magaalaa Finfinnee bulchee dhageettillee argate jedhamu. Dorgomaa hin jiru warri OPDO yookaan ammoo warri Biltsiginnaa ka Abiy Ahmedii wajjin turanii ka Abiy Ahmediitiin kakatanii hedduun isaanii filannoo kan keessallee dorgomaa hin jiranii. Filannoo kan keessatti karaa biraatiin ammoo warra jechuun nama arrabsuudhaan nam tuffachuudhaan barnoota hin qabne fi warra garaa fi buluun hedduutu jira. Sun keessa nam barnoota waa takka hin qabne yookaan kutaa 2-3 qof barate ka jedhamu Hangaasaa Ibraahim Faatii bakka bu'aa uummata tahee Harargeetu dorgomuu deemutu jira. Wanti filannoo kana waan gos kana hedduutu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu isin galateeffannaa. Waldaan hawaasa Oromoo tallaalii koronaa vaayirasii ka COVID-19 qoricha Pfizer jedhamu kan namni hedduun gaafachaa ture kennu deema. Tallaaliin kun marsa lamaan kennama. Ka marsa tokkoffaa marsa lammaffaalee dhuftanii fudhachuu dandeettanii akkuma isin barbaachiseen waldaa hawaasa Oromoo Ramsey County fi akkasumas waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idila addunyaati fi kaan ammoo dhaabbata jechuun masjida Tawhiid jedhamu ka Seenpooliitu argamu waliin tahee kennaa jira. Tallaalii kan dhuftanii akka fudhattanii umrii 12 oli kennama dhuftanii fudhattanii baallamni hin barbaachisu. Sa'aatii 12 irraa jalqabnee kennina waldaa hawaasa Oromoo kan Makibuunii fi Yuunivarsiitii irra jiru affeeramtanii jirtan jechuudha. Kana odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa turre odeeffannoo takka lama gaggabaabsee isin biraan hagahuti. Odeeffannoo takka lama gabaabduu isin biraan gahuu barbaannu keessaa tokkini adeemsi dhimma Jawaar Mohammadii faa kalee mana murtiitti ilaalu dabarfamee jira. Sababa nageenya hidhamtoota siyaasaa kanaaf jechuudhaanii abukaatoo warra dubbatee jira. Kana kan murteesse abbaa mana murtii dhimma kan laalaa jiru. Mani murtii akka jedhutti hidhamtoonni siyaasaa ka galme Jawaar Mohammadii jala jiranii hokkaraa siyaasaa filannoo walitti qabatee dhalachuu danda'u fi nageenya isaaniitti sodaa waan qabaniif akka dabarfamu gaafate jechuudhaanii baallamni warra akka dabarfame ka dubbatu. Haa ta'uuti malee Jawaar Mohammadii faatii kanaan durattu filannoo kanallee keessa nu baasuu fi mootummaan waan barbaade fi diraamaa mana murtii nu deebisuu kana irratti hirmaachuu hin barbaannu. Adeemsi mana murtii kenna
waggaa lamaanii duratti yookaan waggaa sadiin duratti haa dheereffamu jedhanii gaafachuun isaanii yaadatama. Ilmi Baqqalaa Garbaa jechuun Saamu'eel Baqqalaa kan abbaan isaa mana hidhaa jiru Jawaar Mohammadii fa'aatii sodaa uumaatu hin qabanii sodaa kan isaan sodaatanii mootummaa isaan hidhee jiru kan Biltsiginnaati. Kun hunduu diraamaa adeemsa mana murtii lafirra dheeressuudhaanii haga filannoon darbutti dubbiin Jawaar fa'aatii akka lafirra ol hin kaane godhuu fi shira Abiy Ahmedii xaxaa jiru jechuudhaanii himatee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo filannoo Itoophiyaa kan gamtaan Awurooppaatii fi mootummaan Ameerikaa taajjabdoota fi garee teknikaa erguu didee mootummaan Abiy Ahmedii warri taajjabuu kabiraa Finfinnee seenaa jira jechuudhaanii dubbatamee jira. Kan waraanni Tigraay gaafa jalqabee mootummaa Abiy Ahmediitii fi warra Hiwaati walitti araarsaa jedhee gara Finfinnee dhufee pirezidaantii Naayijeeriyaa kan duraaniitii fi akkasumas hogganaanii garee taajjabdoota filannoo kan gamtaa Afrikaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo har'a Finfinnee seenii akka jiru kan dubbatamu. Yeroo inni Finfinnee seenu kanatti Olusegun Obasanjotii fi simannaan olaanaan akka godhamee fi mootummaan Itoophiyaa kan dubbate haa ta'uti malee pirezidaantiin Naayijeeriyaa kan filannoo kana taajjabuu fi kalee Finfinnee seenee garee taajjabdoota meeqaan qabatee akka inni dhufe hin beekamu. Olusegun Obasanjo waraana Tigraay yeroo dhalatutti gamtaan Afrikaa maanguddoota araaraa jechuudhaan isaa fi pirezidaantii Mozaambiikii duraanii Yoakim Chisaanofaa gara Itoophiyaatti erguu yaadatama. Haa ta'uuti malee juntaa harma haadhaa ciniines gibgib juntaa warra jedheen wajjin mootummaan Abiy Ahmedii hin mari'adhe jechuudhaan yeroo sanii araaraa jechuun pirezidaantiin Afrikaa kibbaa akka hoogganaa gamtaa Afrikaattu gara Itoophiyaa ergee fudhachuu akka didee kan dubbatamaa jiru. Ammaan tan ammoo duulana filadhaa kan Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa balfane kana namichummaan kanaan dura ergamsiisa kan inni Itoophiyaatti godhe mootummaan Abiy Ahmedii balaaleffachaa ture. Gochaa isaa ammaan tana kan filannoo taajjabuu kana faarsaa jira. Obbo Taayyee Danda'a kanaan dura gamtaan Awurooppaatii fi Ameerikaan filannoo kana nu taajjabuun hin barbaachisu nu filannoo warra taajjabnee hin beeknu yoomii gamtaan Awurooppaa ka ammaan tan filannoo Itoophiyaa hin taajjabu jedhe nu jechuun garee taajjabtoota ka sirna gadaa gara gamtaa Awurooppaattu ergine bennu nu handura dimokiraasiiti. Sila filannoo jechuun beekamtii nutti kennuu qabaa fi warri filannoo dimokiraatawaa qabnaa jedhan nu jechuun garee dabballoota fi foolee gadaa ergine yoom taajjabdoota itti ergine filannoo warra sirriidha sirrii miti jenne warri dhimmi keenya keessa harka bafatu warri Afrikaa filannoo keenya nu taajjaba jechuudhaan dubbata ture. Amma Abiy Ahmedii bakka taajjabdoonni guutuma guututti dhabaman keessatti gamtaa Afrikaa keessa namni naa dhufe jechuudhaan miidiyaan isa hundinuu kana haasawaa jira. Haa ta'uuti malee filannoon Abiy Ahmedii geggeessaa jiru kun hawaasii addunyaa walumaa galatti filannoo jechuun dogongoraa guutamee filannoo ammatti ta'uu hin qabne filannoo rakkoo Itoophiyaa kan bu'uura furuu hin dandeenye jechuudhaan barreessaa jiranii. Miidiyaaleen addunyaa akka BBC fa'aati filannoon Abiy Ahmedii ammaan tana godhaa jiru kun sham election filannoo dharaa jechuudhaan barreessanii jiran jechuudha. Kanaaf Abiy filannoo fedhee eegii godhaa jiru wanni inni irra buufatu jechuun wanni inni irra argatu gara miidiyaa addunyaatiin hin jiru hedduu kun inni barreeffama BBC'ti. Filannoon Itoophiyaan ammaan tan geggeessutti jirtu kun inni filannoo dharaa filannoo kijibaa moo filannoo Itoophiyaan akka biyya demokraatawaatti dhalataa jirti jechuudhaan xiinxala BBC'n barreesse kana dubbisan deettanii barreeffama kan keessatti warri beekamoon Oromoolleen yaada isaanii gumaachanii jiranii walumaa galatti barreeffami kun harki irra jireessa filannoon kun filannoo abbaa irree muuduu filannoo dharaa filannoo kijibaa jechuudhaan akkasittu barreessan jechuudha. Abiy Ahmed Afrikaattu naa dhufe abaluttu naa dhufe jedhee haasa'ullee wanni guddaan kan jiramin jiru. Dhimma hidha guddicha laga Abbayyaati walittu qabatee biyyoonni Arabaa ejjannoo isaan dabarsan mootummaan Itoophiyaa balaaleffatee jira. Biyyoonni Arabaa dhimma hidha guddicha laga Abbayyaati walitti qabatanii liigiin Arabaa akka Suudaanii fi Misrii deeggaranii Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa hidhuu keessatti Misrii fi Suudaan wajjin wal mari'attee rakkoo kana karaa nagaatiin akka furattu marsa lammaffaa bishaan akka hin guunne kayaada dabarte. Haa ta'uuti malee dubbii himaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii
ejjennoo biyyoota Arabaa kana balaaleffatee jira. Ejjennoo biyyoota Arabaa kana biyyoota Arabaatiin dubbiin kun isinin galchuu isinin dhibu dhimmi kun dhimma gamtaan Afrikaa laaluu qabu. Misriin Afrikaa keessa jirti, Itoophiyaan Afrikaa keessa jirti, Sudaan Afrikaa keessa jirti. Isaan biyyoota Arabaa maaliif isin galche? Nu waan kana gaaddise gamtaa Afrikaa jalatti furannaa malee gargaarsa biyyoota Arabaa hin barbaannu harka dhimma keenya keessa baafadha. Isinuu rakkoo gurguddoo qabdanii rakkoo mataa keessanii furadhaa jechuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo hogganaanii masjida fi yuunivarsiitii Al-Azhar jedhamu yuunivarsiitii guddaa biyya Misrii mirga Misriin hidha guddicha laga Abbayyaa irratti qabduudhaan walittuu qabatee mootummaa Suudaaniif Misrii deeggaruudhaan haasaan inni godhe fudhatama hin qabu jechuudhaan muftii Haji Umar dubbatee jira. Kun jechuun ijaarsi hoggana majlisaa Itoophiyaa ka waliigalaa hoggana ammaantan Daani'el Kibratiifaan baay'ee jaalatamsanii murtiin warri Misrii dabarsee ka Al-Azhar kunini hundee amantii hin qabu fudhatamallee hin qabu jechuudhaan akkasittu dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo Oromiyaa keessatti filannoon gaggeeffamu kunini qeerroon tarkaanfii adda addaa fudhatee filannoo kana gufachiisuu ni danda'a. Akkasumas WBOnis tarkaanfii hedduu fudhachuu danda'a jedhamee odeeffamaa jira. Filannoon kunini guyyaa lamattu hafa borii iftaan qofa achiin dubattu ni gaggeeffama. Nulleen tarkaanfii Oromiyaa keessatti deemaa jiru ka hordofne isin biraan geennu ta'uu dubbanna. Waan daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Tallaalli waldaa hawaasaa Oromootti kennamuu deemu ka Faayizarii asirraa kaasee sa'aatii 4 dubattu kennama. Namni duratti dhufee bakki qabata. Faayizarii tallaalliin kun tallaalli isin gaafachaa turtanii galmaa'uun hin barbaachisu achumatti dhuftanii fudhattanii bakki jiru bakka xiqqaa waan ta'eef yeroo dhuftanii argattanii akka malee gaarii. Faayizarii kan namni hedduun ni gaafachaa ture. Ijoollee keessanillee qabatanii fi dandeettanii umrii 12 oli ammaan taneen beektanii haguuggan afaanii hafaa jira. Tallaalii yoo fudhattanii ispoortittuu jira, osfaanaan dhufaa jira, paarkii ijoollee geessuttuu jira, taateewwan gosgosattuu jira. Yeroo jechuun saamarii kana ka dhufuu deemanii qophii hacaaluu yaadannoo isattuu jira. Hiriirii mormiilleen gaggeeffamaa jira. Kanaafuu waan kana hundaaf dhuftanii yoo tallaalii argattanii bareeda jechuudha of eeggachuu fi ammallee taanaan dhukkubni koronaa vaayirasii sanyii adda addaatti faffaca'aa jira. Kanaaf kootta tallaalii argadhaa isiniin jechuu feena. Tallaalliin kun jechuun kan isin gaafachaa turtan san waldaan hawaasa Oromoo akka isin argattan haala isinii mijeesse. Warri tallaalii kan keessattuu jechuun nu gumaachanii hedduu galateeffannaa. Isin cuftunuyyuu nagaan oolaa nagaan nu bulaa guyyaa gaarii tallaalii kootta fudhadhaa warri minisota jirtan. Nama hundaaf iyyuu banaadha.